Tokkoffaa namoonni milkaa'an aadaa jabaatanii hojjechuu qabu. Aadaa jabaatanii hojjechuu qabu. Istiqaamaa ni qabani. Wanta hojjetaas jiran san irratti of bohaarsanii. Inni biraa dandeettii isaanii sirriitti beekanii itti fayyadaman jechuudha. Dandeettiin kiyyaan kana. Dandeettiin kiyya fakkeenyaaf amma karaa wahii irratti fakkeenyaaf nam tokko dandeettii kiyya kubbaa taphachuudha. Yookiin dandeettiin kiyya elektirooniksii hojjechuudha jedhee ofitti amane taanaan dandeettii isaa san beekee itti fayyadamuun sun milkaa'inatti isa geessa jechuudha yeroo baay'ee. Inni biraa kaayyoo ifa ta'e qabaachuu. Kaayyoo isaa san barreeffamaan ta'e, kaayyoodhaan ta'e, kaayyoo ifa ta'e qabaachuu qabaa jechuudha. Inni biraa kufaatii isaaniitti itti gaafatamummaa isaanii ofii fudhachuu jechuudha. Namni tokko wayita karaa deemutti wayitan karaa milkaa'inaaf deemaa jiru sanitti karaa kaayyoo ofii kaatee deemaa jiru sanitti wayita gufuun isa mudatee kufe itti gaafatamummaa isaa ofii fudhachuudha. Sababii isaa akkana ta'e jechuu otoo hin taane dogoggora kiyyaan ofii sirreeffachuu qaba jedhee dogoggora san beekee irraa barachuu qaba jechuudha musliimni tokko. Inni biraa amala gaarii qabaachuudha. Amala gaarii qaban jechuudha. Amaloota namoota milkaa'anii wayita ilaallu inni biraa amala gaarii qaban. Namoonni milkaa'inaaf deeman namoonni sirrii ta'an yeroo kamiyyuu barachuuf qophiidha jechuudha. Yeroo kamiyyuu barachuuf qophiidha. Amma amaloota namoota milkaa'anii ilaallee jirra. Karaalee milkaa'inatti nama geessan ilaallee jirra. Wantoota akka hin milkoomneef gufuu namatti ta'an ilaallee jirra. Amma hoo mee fakkeenya namoota milkaa'anii haa ilaallu. Fakkeenyaaf Imaam Bukhaarii. Namoota addunyaa kanarratti milkaa'an jennee yaadnu keessaa isaan tokko Imaam Bukhaariidha. Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Imaam Bukhaariin kan dhalatan bara 194 akka hijiraatti ture. Yeroo daa'imummaa isaaniitiin abbaan isaanii kan irraa du'e jechuudha. Hadiisa Rasuulaa sahihaa fi dariifa adda baasuudhaaf umrii isaanii 14tti wayita isaan ijoolleedha jechuudha kutatanii ka'an. Mee gatii isaan milkaa'inaaf kaffalan haa ilaallu. Yeroo umriin isaanii 16 biyya isaanii kuraasaa gadhiisanii bahanii jiran jechuudha. Imaam Bukhaariin yeroo umrii isaanii 16 ilmi kanaaf biyya isaanii kuraasaa kan jedhamtu gadhiisanii bahanii namoota kuma tokko irratti qaraanii jiran jechuudha. Ilmii barbaacha. Sooriyaa, Gibs, Iraaq fi Kufaa bakkeen muraasa ilmii barbaachuudhaaf isaan irra deeman jechuudha. Biyyoonni kunniin biyyoota muraasa isaan ilmii barbaachuudhaaf irra deemanii malee biyyoota kana caalaadha ilmii barbaacha isaan irra deeman jechuudha. Bukhaarii kitaaba jedhamu barreessuudhaaf waggaa meeqa itti fudhate? Waggaa 16tti xumurame. Bukhaarii kitaaba jedhu barreessanii uummata kanaaf gahuudhaaf jechuudha. Hadiisa 600 keessaa hadiisa 7397 hadiisa irra deddeebi'an 2602 kan irra deddeebiin darsii qabate addunyaa kanaaf gumaachee jira jechuudha Imaam Bukhaariin. Subhaanallah. Imaam Bukhaariin darasaa 90 qaban ture yeroo sanitti. Subhaanallah. Darasaa 90 karaa isaa turan jechuudha. Dhuma irrattis umrii 62tti addunyaa tana irraa du'aan boqotan jechuudha gara akhiraa deeman Rabbi jannata isaanii haa kennu. Egaa kana mara ta'anii umrii ijoollummaa isaaniitti ilmii kana barbaachuudhaaf kutatanii ka'anii kana mara ta'anii amma yeroo ammaa masjiidni maqaan isaanii irraa hin dhahamne kamimi masjiidni maqaan isaanii Imaam Bukhaariin akkana jedhan darasaan maqaa isaanii biyyatti danda'in hadiisa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam karaa kanaan nuun gahanii jiranii kanaaf milkaa'anii jiran jechuudha. Milkaa'in isaanii kana hunda booda kan isaan galmaan gahatan jechaadha. Subhaanallah. Kanaaf nutis milkaa'uu yoo barbaanne karaa dheeraan akka nu eeggachuu beekuu qabna. Gufuun akka nu eeggatu, gufuun akka jiraatu beekuu qabna. Kanaaf gufuuwwan akka hisan immoo ni darba. Dogongora irraa hin baradha. Gufuu kana bira tara obsaan istiqaamaadhaan bira tara jennee yaaduu qabna jechuudha. Egaa inni biraa milkaa'aa addunyaa kanaa kan ta'an marii addunyaa kanaa kan ta'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mee haa ilaallu gabaabsinee jechuudha.
akkuma nabiyyi ta'aniin garaagarummaa guyyaa kudhanitti ajajni adeemsi ulfaata ajajnii fi adeemsi ulfaata rabbi irraatti kennamee jira jechuudha. Maal jedha? Yaa ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyaabaka fatahhir ila aakhiri al-aaya. Egaa ajajni akkanaa ulfaataan itti kennamee ture jechuudha wayita nabiyyi ta'anitti. Uummanni Makkaa waan isaan qabatanii dhufan kana xureessuu eegalan. Waggoota sadiif uummata irraa adda ba'anii turan jechuudha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Maaliif wayita rabbiin tokkicha wayita yeroo sanitti dhakaamu wayita uummanni gabbaru rabbii 300 meeqa jira jedhanii wayita isaan gabbaran sanitti rabbiin tokkicha jedhanii wayita isaan kaan uummanni Makkaa uummanni isaan duraan hojii jiraataa turan Muhammadul Amiin jedhanii uummanni yeroo san yaada turan wanti isaan qabatanii dhufan kana xureessuu eegalan jechaadha. Yeroo gara Xaayif deemanitti dhagaadhaan rukutamanii turanii yeroo 13 gad kan hin taane yaaliin ajjeechaa Rasuulullah sallallahu alaihi wasallam irratti taasifamee ture. Egaa kunniin sacrification isaan islaamummaadhaaf kaffalan. Islaama kana kanatti galmaan gahuudhaaf wanti isaan kaffalan jechuudha. Kana caalaadhaan gaggabaabsee deemee wanti isaan irra gahee gara Madiinaa godaananii jiranii. Dhumarrattis ergama isaanii galmaan gahanii jiru. Amantummaan isaaniitis guutuu taatee jirti jechuudha. Rabbiin amantummaan isaanii guutuu ta'uu isaa wayita Quraana keessatti nu himu maal jedha? Al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Egaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yeroo ammaa irratti hordoftoota biiliyoona 2 ol ta'an oomishuu danda'anii jiran jechuudha. Yeroo ammaa kana addunyaa irratti hordoftoota biiliyoona 2 ol ta'an kan amantii Islaamaa hordofan jiran jechuudha. Kun marteessaa dhufe obsa qabaachuu istiqaamaa qabaachuudhaan wanta rabbiin irratti ajajan irratti istiqaamaa qabaatanii ni danda'a ni godha jedhan deemuudhaan jechuudha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Egaa daawwattoota keenya sagantaan an har'aaf qabadhee isinii yaadatuun asirratti dhumti. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نما وانت لقيت بيدم أنس نما وانت دبرت أجر ربنا هتعيسو أكا لقيتني تفيدة أبدين قبا إن شاء الله سيكنتا بروتين هنقول تجيبنوتي نقاها النفترة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.